Osoo dhimma filannootti hin seenin dura waan aktivistoonni namoonni siyaasaa aangawoonni paartilee mormituu fi qaamoleen garaagaraa Abiyyi Ahmad Aliitiin jedhan seensa mil'uuteen har'aa haa godhannu. Aktivistoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa haala Abiyyi aangoof namoota jajjaba lafee dugdaa siyaasaa Itoophiyaa ta'an ittiin dhabamsiise yommuu ibsan namichi namoota isa caalan hunda caccabsee balleessuu beekam namoota aangoo siyaasaa isaatiif balaa ta'an hundam naannawaa isaatii balleessee jiram barcuma aangoo isaatiin itti dhufnaan akka cabbii baysee nama dabarsam Oromoon hammachuu beeka jedhee hammannaan nama sanii dhumattee yookaan du'aan samitti galchaam takkaa ni hidhaam yookaan osoo lubbuun jiru awwaalaam namoota inni hammatee du'aan dhabamsiise keessam artist Haacaaluu Hundeessam injiinar Simmanyaw Dr. Ambaachoo Mokkonnan jeneraal Sa'aaraa Mokkonnan kaasuun ragaadha jechuun qaama barcuma aangoo isaatti dhufe hundam akka dhabamsiisu dubbatu. Si hammate yoo si ajjeesoo baate qubsumni kee mana hidhaatiin Jawaar Muhammad kan Minisootatti itti dhaqee hammate har'a mana hidhaa jira. Obbo Baqqalaa Garbaam Hamzaa Booranaam Dajanee Xaafaa Daawit Abdatam lammii beenyaa Mikaa'el Booran kenneesaa ayyaanaa lubbuun jiraatanii hidhamuun carra qabeessa isaan taasisem jechuun waa'ee namoota kanneenis dubbatu. Dhaloonni kun hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa jiran argachuu isaatti carra qabeessaan hidhamtoonni kun yoo xinnaate lubbuun jiruun bulchiinsa Abiyyi Ahmad jalatti lubbuun jiraatanii qabsaa'uun akka lammaffaa dhalachuutiin jiraachuun Jawaar Muhammad fa'am namoota Abiyyi Ahmad dhuman yoo yaadatte si dinqisiisaa waltajjii irratti si faarsee si hammannaan akka obbo Lammaa Magarsaa fa'a hidhaa dhaabbiitiin meeshaa godhee lafa si kaayaam Abiyyi Ahmad barcuma siyaasaa isaatiin itti dhufnaan biyya qiletti darbee barcuma isaa baraaraa eenyuufuu obsa hin qabuun amma warra isaaf balaa ta'an hunda du'aa fi hidhaan qulqulleessee jiram kan hafe filannoodhaan filannoo kanas dorgomaan alatti filatamuuf qophaa'aa jiram silas dorgomaan mana hidhaa jiram eenyu wajjin dorgomaam nama kanatu filannoo bilisa taasisa jedhanii yaaduun fayyaalummaadha jechuun haala Abiyyi Ahmad ibsoom.